Ashamar kafuun hordoftoota TV teknooloojii daawwachaa jirtan hundi keessanuu anaa dhufu jechaa TV teknooloojii wajjin kan turtii taasistan Hassan Ahmadiin. Amma gara oduu ajaa'ibatiin isin ceesisama. Godina Harargee Caakkaa kan jedhamu keessatti adda bilisa baasaa fi bishingaa fi boqqolloo obbo Akaafaa kan jedhamu mirga sarboota bishingaa fi boqqolloo Haramadaas kan jedhamu duula na filadhaa ba'aa jechuun uummata isaatti himanii jiru. Uummanni isaas hayaa ja'anii ba'uun bishingaa jiruutti hadheessanii jiru. Hogguma kana mootummaa guddaan Dr. Akaafaa Gareessaa waamachuun uummata kana duguguu qabna jedhee labsii taasisee jira. Obboleewwan keenya kan bakka teessanii daawwachaa jirtan oduu yeroo kanaaf qabnu kanuma asuma irratti dhaabbata. Horaa bulaa.